Faayidaa aappii kanaa baruudhaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Simbootaaf sabskiraayib laayik sheerii gochuu hin dagatinaa. Maatiin of ta'anis nan jira. Aappiin kun faayidaa baay'ee qaba. Warri maatiin hin taane maatiin of ta'anis nan jira. Aappii kana maashaallah baay'ee jaalladhee jira. Baay'ee natti tolee jira. Baay'ee na gammachiisee jira. Waa hedduu irraa fayyadamaa jira. Akkuma fuula iskiriinii irraa argitan iskiriinii irratti dhufa. Maalummaa isaa barachuudhaa fi faayidaa isaa barachuuf viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaan isiniin jaa. Viidiyoolee laayikii godhan jirtanii laayikii godhaa isiniin jaa. Obboleeyyan xiyya hedduu bareedaadha. Hedduu natti tolee jira. Waan natti tolee waan na fayyade isinillee akka fayyaduuf qabadhee isinii dhufee jira. Yoo isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Gamanumaan gara viidiyootti isin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا كسان؟ عندك الحمد لله بلينا كرا. أروان سنة أقدر سيسو وكنا مو فيديو نادر كمان دفع. أبي بريدة تكو. باي بريدة لا. سودومان غرا بلاستوري كسسينة سنة أقدر سيسا. مالك كتاي سنة هما نفانا ترى. بلاستوري كسسينة جرا. Aappii maqaan isaa Arabiidhaani katam jira. Nakatam jedhaani maqaan isaa sirrii nakatamdha. Aappiin isa sadaffaarra naa dhufe kana jechuudha. Ani gadi buuseera abdeet jedhama gadi buuseera itti fayyadamaara. Amma gara duubaatti deemaa jechuudha. Gara duubatti buudee aappichi isaa kana jechuudha. Afaan bu'aa oguu baname inni akkana jira. Beeksisa na rakkisaa jira. Inni oguu banamuu bantanii akkana jira jechuudha. Jalqaba rakka isinii dhufu suuraa feetan asirra gadhooftanii jalqaba gadhooftanii suuraa feetan irra kaawwattan jechuudha. Asitti ammoo aayaa feetan tokkoffaarraa feetanii lammaffaarraa sadaffaarraa akka feetan dhibbarraa feetanii 90 akka feetan jechuudha. Asi sadaffaarratti ammoo isa isin barsiisu yookiin ammoo sagaleedhaan isiniif jedhu jechuudha. Gara fuulduratti waa baay'ee isinii hima. Afaanuma turaa isin qaama qalbiidhaan waa'ee isaarraa isinitti himne waan ta'eef. Ustaaza feetan irraa filattanii itti fayyadamtanii isiniif qara'u jechuudha. Aappiin faayidaan isaa Quraana juuza 30 qaba keessa isaatii. Quraana juuza 30 kanaayyuu suuraa feetan irra kaa'attanii hogguu isin bilbila bantanii cuftanii suuraan isin irra kaa'attan sun aayaadhaan ciccitee kukkutee isinii fida. Isin yoo hojiirra jiraattan gadhooftanii akkuma bilbila keessan tuxxanii gadhooftanii sagaleen dhaggeeffattanii yoo hojii hin qabne ammoo hin dubbifattanii jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Ani itti fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa tokkoffaan kana akkasumas warri hafizuu barbaadan jechuudha. Baay'ee isin gargaara warri quraana hafizuu barbaadan suuraa irra jirtu irra kaawwattee yeroodhaan daqiiqaan akka bilbila kan kee cuftee limsuu bilbila kan kee limsatee bantuun iskiriinii shootii irratti iskiriinii bilbila kan keetii irratti aayaan ati irra kaa'atte yookiin suuraa ati irra kaa'atte sun sii dhufa jechuudha. Ani isin mul'isuuf jechaan iskiriin shootii godhee qaba waan ta'eef isin mul'isa gara boodaatti jechuudha. Afaan turaa baay'ee bareedaadha. Keessattuu shamarran quraana dubbifachaa jirtan uzuriirra yoo jiraattanii oduu fagoollee isin deemsisanii oduu quraana illee banannee qaraan osoo hin jedhin suuraan feete irra kaa'atte iskiriinii bilbila kan keetii irra yeroo yerootti akka bilbila kan kee cuftee bantu nuti warri biyya arabaa yookiin biyyoota garaagaraa jirru waayifaa waan qabnuuf bilbila irraa obsinee hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf yoo hirribaa kaanullee bilbila laallaa mitiire. Kanaaf yeroo hundumaayyuu rabbi wajjin haasa'uu barbaadde kana jechuun kiyya namni quraana qara'u rabbi wajjin haasaa waan ta'eef
Kanaaf aappii kana gadi buufadhu itti fayyadami siin jaa. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya si gargaara. Yoo itti fayyadamtee argite viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatiniin siin jaa. Gochuu baattullee rakkoon qabu ati itti fayyadamna ani itti fayyadamu jechuudha. Kanaan isiniin jaa aappii baay'ee bareedaadha. Uummata tokko isin barbaachisu gadi buuftanii akkanuma isinii banamee dhufa. Isa jalqabaa kana tuttanii suuraa feetan irra kaa'attanii isa lammaffaa tuttanii aayaa irraa jalqabuu barbaaddan. Tokkoffaa ta'ee lammaffaa bakka jirtanirraa bakka feetanirraa irra kaa'attanii isa sadaffaa tuttanii nama isinii sagaleedhaan qara'u yoo sagalee barbaaddan irra kaawwattanii baay'ee bareedaadha. Asittillee erga mataa isaa qaba. Guyyaatti hogguu meeqa qara'uu barbaadda yookiin suuraa meeqa qara'uu barbaaddan si jira. Isin ani rumarraa isinitti maraa isin keessa seentanii laaluu dandeessan isinin jaa. Amma immoo gara duubatti deebi'ee suuraa iskiriinshoot godhan isin mul'isaa jechuudha. Akkasirratti isinii galuu jecha. Ayyoo obboleeyyan tiyyaa suuraa kana iskiriinshoot godhee jira. Iskiriinii bilbila keessanii irra akkana isinii dhufa jechuudha. Yeroo hundumaayyuu isin ooppiin gootanii bilbila keessanirra buufattan taanaan akkana isinii dhufa yeroo hundumaa jechuudha. Yoo sagaleedhaan barbaadde isa mallattoo gaafii duuba jiru kana gad dhoofta sagaleen sii qara. Yoo dubbifachuu barbaadde ammoo qara'uu barbaadde dhiisteetumaan dubbifattaa jechuudha. Yoo bizii taatee amma qara'uu barbaadne booda si yaaduu barbaadde ammoo iskii kana dhoofta jechuudha. Yoo jijjiirachuu barbaadde isa kaameraa bira jiru kana jijjiiratta jechuudha. Kanan siin jaa obboleeyyan tiyya yeroo suuraan ati irra kaa'atte sun si jalaa dhumate isa kana jechuudha. Akkana si dhufa jechuudha. Akka iskiriinii nama shoot godhe kanatti akkas isinii dhufe akka suuraa biraa ati irra kaawwattuuf si ajaja jechuudha. Ati immoo keessa seentee suuraa itti aanu irra kaawwattaa jechuudha. Jalqaba hogguu bantan kana fakkaataa jechuudha. Suuraa dheeraa yoo taate ammoo akkana si dhufa. Maashaallah baay'ee bareeda. Sagalee yoo feete akkasumatti dubbifachuu barbaadillee jechuudha. Durayyuu ustaaza feetu irra kaawwatteerta mitiire. Kanaan isiniin jaa. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee jaaladhee jira. Yeroo hundumaa akka bilbila kan kee ooppiin gootuun hirriba keessallee hirriba kaanillee bilbila yeroo inni oobsinu hin jiru mitiire. Kanaafuu hogguu hundumaayyuu iskiriinshoot kan kee irra iskiriinii bilbila kan keetii irra si jira jechuudha. Quraanii Rabbii kalaamni Rabbii. Kanaafi aappii kana gabuufaadhu itti fayyadamii afaan Oromootiin illee afaan Arabiitiin illee na katam qofaadha. Katam jetteetuma barreessa ati pilaastorii irra seenta jechuudha. Gabaabaa nama dhibuu baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaan dhaamsa kooti. Yoo isinitti tolee viidiyoo kana laayik sheerii godhaa. Itti fayyadamaa warra itti fayyadamee hin beekne yookiin warra hin beekne biraan illee gahaan isinin jaa. Isin bootuuf sabskiraayib laayik sheerii godhaa. Warri kana dura maatii naa taatan galatoomaa warri yuutuuba kiyyaa haarawaa taatan ammoo sabskiraayibii naa godhaa maatii naa ta'an isinin jaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Fi amaanillah.